barbaadu jaarsi. Jettee odeessina koofsaa ijoollee qaban sittani ba. Okaan buleetti yaana si qunnamsiisa kifaana haasoftashi. Ana ramoota faana naasa wal faana naasa kan araboota faana naasa isaan isaachoo naachoo. Indanda'u basilama jiru mana as ijoollee nuti yaachi araboonni illee laalaa walla gannaa jiraani. Gannaa qalbii ijoollee wayya baraara barra. Irratti afaan gadi taasisa biloogi dhugoota maasa dhabe hojii sirratti jabeessita araboota hin dandeechu biloog gochuu hin dandeechu. Araboota turre nama aarsa ijoollee wayya. Cima nama cima. Nandeen. Wow. Maluti nambadee. Maasi kan Muaz. Jamma maal godhee katira hojii gargaartuuf maadaa fi sadiq maaya namaa salli shokol inshallah tijji indi jedhe maadaan fakkatiisasni isin raddaatti godhata. Dida gadi ba'aatu hojjedha. Lamin biyya namaa keessa teenyatu guyyaa akka nama dubartii da'u guyyaa kan lakkooffannu ofii odoonumaan hojjete guyyaa deemu doonte har'a maal argame meeqa jedhu maal qaba akka wanti keera meeqa qaba meeqa dargadha hukumin kee hom nagaa isa rakkatee isa yaadu qabdu malee ushuma jettanii biyya Dubaay kan biyya Arabaa iddoo kam teechanii egaa biyya Arabaa yoggaa shan waggaa kudhan nama faayidaa qabu baliwwan waggaa shan nama waggaa kudhan biyya Arabaa hojjete kolkollee ta'ee deemurra nama waggaa lama dhufee hojjete maallaqa isaa sa'aatii isaa oduu dhabaakkanin waan biyyaa ba'een beeka isa nu caala beekadha. Isa nu caala waan jiran keessa jiru nan caala lamin galan rabbii bati waggaa kudhan osoo hin jiran egaa waan manasumatti waan waggaa kudhan lakkaa isinitti fakkaate yoo xiqqaate bicoo anaan geechuu gaadhee jira. Akka tashii qabana godhata maasifatu yoo argitan beekamu sittire. Minim birri baay'inoo birriin xiyya shiidha baankii birriin ani baankiidhaa qabu dhalatii yaallaqe. Bakka kanaafiyyuu waan itti rabbii keenya galateeffannutu jira sitti jechuun kiyyanna isinillee akkas wayyaa. Ushuma jettanii akka gizee nurra deemuu godhinaadha. Roomii minni zaaree keessa nagaafadhu. Yaada gaariidha. Ushuma jettanii akka amatamirratti 2018 2019 2020 maal hojjette jedhaa bara san keessa. Isin galee jiraa miti barri ifiigaa jira argaa jirtu. Biyyi namaa kun immoo laal gaafa amma numatu biyya kana keessa ture miti. Numatu kunoo dhalallee qabnaa maalis qabna jennaan gin qalbii kan yaaddu biyyaa beekama. Akka barbaanne waraqaa dhuunfaa keenyatiin hojjenna gadi baanu wadhumamne mistashfaa barbaanne deemnee yaallamna. Seera biyya kana asirratti kabanyee bulla muwaaxinaan qixxeedha baqqaan isin galee jiraa miti. Garuu kanallee ta'u maal rabbi kan beeku birrii takka kudhanoo argan karuma biyya keenya yaadna malee biyya kan tu'aa godhannaa fi soo isinillee ta'eeyyee keessan kennaa muhiim nagaafadhu keessan soo kanaafuu idimee keessan idimee ila Itoophiyaallee yoo teenye deemuun ishiin ooltu asillee yoo teenye sanuma idimeen hiiniin isin galee garuu idimee keenya kanatti immoo fayyadamu rabbi carraa badhuu nuu kenne kanatti immoo fayyadamu gisee hundas mee jiraan har'a roomaan haqa bitan tun waggaa shanan baranaa akkanan jiru bifti kun hin deemaa idimeen kun hin deemaa humni kun narraa deemaa wanni hundi narraa deema isin galee jiraa miti soo gizee akkanaa kana gizee amma carraa qabnu kan waan hunda tagaaffadhe mo'anni yoo argamin gaafa harka namaatitti kufne gaafa harka rabbii nu qabe algaa irratti kufne wayi nama wayi hojii wayi maal waasan jedhee rabbii keenya komachuudha harkuma ofii keenya maal goone jennee of gaafachuu godhu wanti ila gizee hunda jedhaan ani odumaa daamin xiyyatuun roomaanii birrii sii kaffaluun qabu yookaan daboosna sii kaffalu kumaa fi meeqa natti guddatee jira nama 800 na fidadhanaan jettu hagan hojii argadhutti ba'ee alan taa'u 800 hojjechaa nama nakan የተሻለ ባገኝ ቢወጣ ይሻላል ከጫሉ ወርደቴ ጋር በሰንበው ስኔገለ ጅራሚ ለምን ሀርኩ ወጀት ተዋፊ ደብል ይሆን የመለ ሀርካ ታኢራ ወንድ አርገሙ ተኮንጂ ሀርካ ወጀት ገሩ ዋን ባሄ ደቃ ሊቀፈቹ ፍለ ሀሚለ ቀብ ዋን ተኮ አብዳተኒ ቢቱ ፍሳ አሚለ ቀብ ነንገለ ብየት የቹ ፍለ ሲደሙት ኦኔ ወራቱ ገሩ ቁላ ወተ ወን ፍለ ተኮንጂ ኢላ ነምኒ ቀቡ ፍለም ቀም ያቦለ ወን የደረጃኑ ተኮሚ ቢከታ ሀገር ባደ በረድ ሀገር ባደ በኩም ሰቀቡ ሀገር ባደ ኡፈተ ፈተ ስራ በረድ ዮ አንቀባትን ሀሶት ሊከ ጎኢቻ ወንነት ጎቱ ተከቦዋት በሲያካላላ አከነሙ ማን በእነ ጋሩ ጋፋ ዋቀቡ ጋፋ ተለቀብዶ በረዱ ይስማ ዝንጀሮ ፈካነ ኡፈታ ማ ቡቱቱ ኑፈን ሀሳማ ፍቆቄ ጎዋንታን ኮልፊከ ነው ጎኢች ከኮልፋ ማለፍ ጋር ይንቀብደው ቡሾፍቱ ሱምቦ ካብሻዝሎ ኢስን የተዋማምታ ሰድካ ከለ ቤካ ስለገለ ጅራሚ አናማ ቤካ ፍራፈስ መስራኑ ካልተፈስለቂ ከናው
namni isin jedhee nawaa gabree misik isin maaliif ka madara jahatan malu san jaallu ittuu namni biraan takraayin mana kiyya keessa kiriyaaffatee jirtu fidii afuurnaan qabatan kiriifat no ja'a rabbi gallan rabbi banii ja'a lama gaasha keessa jiru afur kophaatti nuti beekanu maatu rabbi malee isin naan jedha takraayin dhimmi ni caccaalu rabbi kan beeku dura dhufan maaltu isin na jechisiisa idimeeti jettana malee maali haadha qabeenyaatti kaawwanatti kollee taatu barsiisanii galee jiran haadha qabeenyaadha asatti akka kaddamaa ta'e taanii sana ilaalidha soo kana walaatu minaa illoo dassi milaatti anama Itoophiyaa na gaddaa akka kuna maala saanaatti abubaa birrii afurtama sanii qabanii odoo na eeganiimu laa wallaa na naggaachaa yalla makiina mini massan nacha makiina laal kan awwaar hin turre lame darajaa nuwaa sanummaa mamileen tokko badhaasan qabawu kanaafu harki hojjeteef namni waa qabu darajaan olii isin jedhe bara silkiinuu namni tamchiinu sumatti dawwalu bara silkiin siiseenuu kalaay naacho kan takkaasii dawwaleen bin 011 መስመር ከኢትዮጵያ ተቆበልቶ ወደ ቁጥቶ ዱርቤ ወደ ጊዜ ብሪ በሰዲ ጃተማን ባፈርቶ እሱ ነው የሚደወልልሽ እንጂ ወደ ብሪ ቁደሽን የሚተነስ እንደወለ ሶ ከናፉ ከን ሁንደ ሰደርካ ከልከ ጀነን ለፈራ ማለት ተቤክቱ ብር ጋፈ ዱቴው ደለጋ ከልከ ይስረብክ ራሲ ጋፈዳ ይሰደለጋ ከልከ ለፈራ ትገሩ ጀነን ለፈራ ዱበቴ ዳጌቺ ሱዳ ከበጃር ገቹዳ ኮቱ አስታ ኢሲንጀቹ ዳ ሀሶሚ ከዳጌቲ ወረቹ ዳ gabaa hojjedha haadha diraamaa 800 nu hojjettani nuti afurtamii meeqa warra Itoophiyaa keessaa nama 3-4 damuu isaanii ciccinoo mittaareedha hin tuffati mana ijaazaa keessa teechu hin maratimman deemi ilaali harkatti daa'imti biltii jedhan waan xiqqaa harkatti qabattee guddaadha boojii gowaanoo maal godha xiqqoo didee guddaa saffidaa jedha odoo guddaa isin argatin achumaan dhaba kanaaf waan xiqqaa harkatti qabadhaatu biyya teekinooloojiin tolee jiramu kuna manni maadaamii haalli gibbii keessa hundi waayifaa ijoollee gaggaafadhu maal jedhee tashaalee kana taganya wuce min ችግር አለ ከሰንጃኖ ወኪሙ ምን መሰንቱ ረቢ በረካ ሲጎድ አንኩሮ ምን ከለከተ ከአስተከተ ረቢ ከመ ኤኒ ወለም ደሞዝ ግን እግዚአብሔር በረካ አረገልኝ ያለቀ ገለን ረቢን በዲ ማላ ወደ ሚኒ ምን አረባ ለካው ገለን ረቢን በዲ ምንም ለትስን ተቃነ ለትስን ባየን በልኬ ነው አለቀ ጊታክያ ዋና ያደሰና ወደ ረቢ ለሙ ከሰና ማቲ ያ ነው ጉባና ማቲ ከሰና ማላ kanaafuu hojii tuffatiinaadha nama jalaa namni hojjetu qixxa kanoo fokkatu kanaafiyyuu gaafa galtu nutti himi waasi badhaasna daraartu amma akka ragettee ribana dhoowwedda hin ta'u akkamatti eebbi keessanuu kun bakka badaan hin geejjine isinuu anaaf kennaa ye'una tennuu mulaachu ani wanni sin caala beekati miti tokko maallaqa keessan qabadhaa abbaan barbaadde bilooksi yaa gootu abbaan barbaadde si fuudha jettee abbisitti kennitee gadalii jahannama haa buutu Ira jetteeto birrii kee takkan baasi. Ira jetteeto ira kitta adallabamu jettee abisitti mana maadaamii keessatti duddaan citin obboleetti. Anam odollu qofa isin tagasise. Agana ita ko cumetti gadi maal duraan laal boola lama hojjaa birristiin albuuzi taafee lubee hagana gaala akkatan galabbata ruura adii qaba. Akka mana akka ta'e birrii kana fidinatti duuba. Sinigalee jiraan ani birriin biyya Arabaa akka limmoo waraanuu qabdi. Abbuma arginatti miti kan facaasuu qabu. Nama kennuuf beeku. Burung keenya nu barbaasi yoo galle bare rabbi kan beeku bar expire di dapat nu ka agrigoon nas akkunu billo ay mulfaata namata dadhabbiin biyya Arabaa kanaafiyyuu hojii kalli walli qabda nyaata woo ta'e qulqullinaan nyaata woo taatan qotta mara kun kanaafiyyuu kana sinin jedha maal sinin jechuu barbaade obboleewwan tiyya waan baataniif mana ijaazaa kee keessan yookiin immoo mana hiriyoota keessanii teessanii demoosni meeqa manni fooqin midiriidha ijoolleen meeqa an sinin jedha jira bal istil nama gaafa keessummaan natti yaa'u geetaan misikire maaf natti dhufa jiru fooqin dirasii guutee dakanni guutee lamin ikkafala nyaalaa aminyo kun እዚህ ቤት እየሰራ ያለው ነፃ ሚት ደቦ ሚት ሲነገለኝ ራብ ካኑ hojii qabaachuu baate maal nurraa godha bilis manaa deebisa waan hojii qabuuf himi silasi kabbaaniif hojiidha rabbi immoo nama jabeessa namni akka kiyya hojii biyya Arabaa kana tagaaffatee hojjete waan jiru natti fakkaatu nama akka hoolaa nama adda fa'aa bar guyyaa tokko hoolaa nama hosin hin jiru kan qursiin isaatii miti bar gadaafat adda kiyya woo kana bar majirata namni meeqa dhiirri kophaatti barsiin meeqa taa'ee bar adda ho'itti kan ta'edha waggaa lamaaf ni salphaami kuni salphaami gin arra taa'ee waan san hojjetee jira gin rabbi waan hunda keessa nama dabarsa baga hojjetes baga waan mafattaname waan miidhame tokkotu bor waan gaarii ta'a waan ta'e kun dadhabbii gisee sanii mana kanatti immoo boqonnaa kanaan kenne rabbi galanni rabbiin bade kanaafu ila hin koorina hojiitti maaf sinin jedhe biyya kanatti namoonni xiqqaa 800
hojjetu. Nu dhibba torba jedhee bara Saudii jiru. Dubaay kan sibisoo waan mana dhibba afurii nan dhufan biyya kana waan Dubaay nan baran. Sanii booda waggaa lama kumaaf dhibba jaalan. Awwal marraa duraa gisee Dubaay sibisnitti mee jira nyaatan hojjetan. Innaa kanaafu kafanii. Kanaafuu misiriin jedhaan nagaa naa bulaadhaa eeyyan dhugaadhaa. Ila nagaa galshini warra kaansileeshinii qabu warra waan ofii warri kaansileeshinii qabu dhaqaa haasa'ulle komanti nan laala bareedaa. Kanuma misiriin jedha nagaa naa bulaa fayyaa taa'u eessifaan haa jiraatu. Waan gorsaa odoo obboleettii xiyyaafillee carraa kenna dasnee dhabii sa'aatii badaasee. Sa'aatii badaasee lamatti jiraa kan hojjetu ta'edha. Timirtiidhaan mana keenya kun amma sa'aatii biraa ta'e wayii roomaala jedhamu nawaa daqiiqa lamaan booda. Giniraan wanta kan jammarree. Kan mucaa odoo dheeche kan neetitti fi namicha kiyyaa jaarsa rakkoo ni qabu. Jaarsillee haga dheessee wannoo jiru sa'aanumaan kaa'aaf neetitti yallee mannitaa fi keessatti hafuudhaaf rakkoo qabu isaa. Kanuma mucaati malee sagalee godha geeffatu roobee. Kottu maal jedha sagaleen kee? Kottu kan jedhu kanummoo lolirraa qabna. Nama tokko sinan galchaa nan ba'a. Laattiizu akkam nagaa kan cigaa kun aamiin guddee aamiin. Gada basaasaa. Nagaa jirtaa lubbuu. Biyya borusa nagaan nu abutti boroma hojii qabu ganama ana lindii seera jedhe dhimma kee hunda sirraa fuudha buleessaa kan jiru. Roomii nagaa jirtaa lubbuu. Nagaa jirtaa. Jira. Fayyaa wansaappiyaan sagalee sii qabira lubbuu kaansileeshinii kaansilee go'ee sii ergamoo mucayyoo ishee biyya irraa oftee bira jirtu siistanii qoo. Eeyyan sii kaa wannoodha mucaan gadda oftee biyya irraa Itoophiyaa irraa kan. Kaasina arguu qabda dhumatee jira guyyaan hundeerraa bara ganaa ji'a lama barbaachisa haadamaas. Ilaa madaamiin koo ji'a lama qabdi waan ta'eef boodammoo isaa akka kontiraan akka biizaan irraa moo'ee qaraamaa keessa hin galle yoo barbaaddatee boru kaansiliinsii go'aattee yoo lakkeetti immoo. Lakkee mucaa waliin sabbi obboleecha konaa fidee ganaa jira maal obboleettiitti hojii kana barbaadamee ka hojjenne. Addisiin barnoo hojii kana. Ispaartii ta'ee jira. Lees bultii jalaa qaba qofaa keessa yoo ba'e. Qaamatti jijjiiramuu qaba. Ila ammaati kaansileeshinii irraa nuuf fuudhi kaansileeshinii ishii guyyaa 28 qaba jedhee waan ofiitiyya. Kaansileeshinii ishii irratti hojiin galchina rakkoo qabu yaadda ishii. Kaalaas siin erga booris siin erga maali sodaa'e beektaanii yoo hojii toon galiin qaraamaa keessa ni galtiyyeen sodaa'e kanaaf ishii lubbuu. Adamaas obboleetti biqileeti. Obboleetti odontee obboleewwan durboota kanatti fakkaate. Kan mucaa addisiin nu bira jirtu. Ispaartii ta'ee jira barka isiidha harkalee irraa ta'e lees bultii 60 fixate. Kuni waaxina waan ta'eef guyyaa 60 fixatee jira. Lubbuu elaa jecha waa seera akka seera biyya kanaatti namni biyya kana galeetu tokko jeellaka. Fiizan kan qabu ji'a lama ka ziyaaratii miti kun kadaarettiiti. Kadaaretti bultii 60 qofa qaba. Inni achi kan lakkaa'amu gaafa biyya kana galteeti